nuti wacina social nuti wacina social media kana rarafshaa keessan dadhabne jedhee namni viidiyoo isii mukaanu siif yaalalee rabbiin addaan nu haa eegu piraankii hin dalaginnaan jettanii jirtanii waadaa isinii seenu maaliif yoo irra piraankii hojjedhu guutumaan guutu jee akka waadaa isinii seenu taate bora akka tasa viidiyoo piraankii gadhiisu mala waan ta'eef waadaan seenu jechuudha piraankii hojjetanii saniifuu hin jarjarinaa waan isin aarsii jiruuf gaa isinirraa fixuuf mufaajaa isinii qopheessa jira mufaajaa san viidiyoo kana aansisee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kaamilaatu hundi keessanuu akkam nagaa fayyaa jirtanii ani nagaa qabaa wallahu alhamdulillah. Ammas nageenyi rabbi guddaan bakka jirtanitti si waliin haa jiraatu isiniif haa baay'atu jecha har'a egaa samoona kana social media kana dhiyeenya kana jechuudha. Social media kana gubbatti fi ummukaan usman adda addaa waliin jenneeti nutti aartanii jirtanii namni hedduun nutti aaree jira. يا إن شاء الله أجندة وان كانت شوفي وأنا متأكدة أجندة قلت أني الرهاسة ومن اللي نبدبران وهدونا دبرت جرا سينيس سنجي بسيس جرا تيا مرسنا هدون راجب بتني جرتني سينيس يعني إن شاء الله خنا بودني أجندة وقول أني سر والهم باف إن شاء الله أفر ربيتني يعني وان تك دبرت ديبسو هندن دام ملي سلاح كان شيء نيتي ونسو هندو ربمتين فرا قرو موتو يعني فيديو yoo kaasillee waan biraa akka waan badduu hojjedhee kaasititti namatti dhaga'ama jedhee yaadati inshallah wanni hundi keerumaa fi wanni hundi keerumaa fi dhiifama guddaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo hojjedhu jalatti wanni gaggaarii waan hedduu barreessitanii jirtanii waan naaf yaaddanii na jaallattanii hedduun isin kabajaa naaf qabdanii jedhee hedduu yaadaa yaadus garuu maal sitanii viidiyoo mukaanu si silaalanii kesiin arrabsitellee haa ta'u yaani kabiraati silaa walumaan hojjennaa viidiyoo kan arrabsinu qofa garagaratti qarraba qofa garagara hojjenni malee gaammoo adda fagaanni malee duraan waliin jirraa wajjumaan hojjenna jechaadha. Komantii isiitillee ilaala wanni isin naa barreessitan hedduu na jajjabeessus hedduu hamileetti horuus yaani kabajaa fi jaalala isin naaf qabdan natti mul'isus. Video wanni isin barreessitan sun yoo ilaalee hedduu tasgabbii hin qabuani maaliif arraba isin ol baaseen arrabsitan daran koomenti isa yoo ilaalee hedduu tasgabbii dhaba maaliif maqaa kiyya achirratti dhooftee sababa maqaa kiyyaatiin arrabsamuu waa takka achi jalatti isiif yaani waan gaggaarii natti hin fakkaatu wanni barreeffame suni saniifuu bakka keessa kiyya hedduu tasgabbii nan argatu. Ammas sababa kiyya akka waan diliin guddoo wayin irratti himutti jirtutti wallaan dhagahamu jira. Dhambeeni garuu hedduu natti ulfaatee hedduu takka wannummaan social media kanarratti waliin jennee fi wannummaan amma ta'aa jiru takkaan illee wanni ati waliin jiru kalaas akkuma nama daawwattoota dabbare sanitti hedduu takka na dabbare. Har'aas akkuma na agartan manuma dalagaatiin jira. Ani immoo egaa geessa saniitii fi mana dalagaatirra illee hin baane. Duraanuu guyyaa Jumaa takkitti qabaa boqonnaa guyyaa Jumaa takkitti sanuu hin baane akkuma nagartan amma mallee manuma hojii jira namni afaan kiyya beeku tokko na bira hin jiru amma mootu yeroo ammaa kana nam tokkichaan hin jiru kophaa kiyya jira jechaadha. Simbirtiin barartuudha warri biyya simbira qofa simbirtillee barartu maal jedhan jaa simbirtiin jirti kun simbira qofaan na bira jira homaa na bira hin jiranii. Ana qofa tokko baakee mana keessa taa'utti jira jechuudha. Raafuma tasaa ol baheeti mee daawwattoota kiyyaa kanaan waa jedhaan jedhee dhufe maal isin jechuu fedhee hedduu takka waan dhagame irra guddaa waan dhagame keessa ani fi mustariyaa wal aarsinus wal mufachiifnus sodanni wal balleessinus umaara kennan qabu. Garuu wanni guddaan viidiyoo dheengaddaa keessatti maal jedhee namni na dubbisuu barbaadan komentii jalatti nama arrabsuu osoo hin taane karaa feesbuuka kiyyaatiin kaamilaa osoo yookaan kaamilaa tokko jedhuun na argattanii keessa waan yaada keessan naan ga'uu dandeessanii jedhee ture namni hedduun na barreessee jira dhiifama guddaan irraa ta'a nama muraasaaf malee hin deebifne yaani busy yeroo hunda wallahi busy dhaani yeroo maskam saa'ati man qabu isim takkalee yeroo qabu hawno akkuma amma nagartan kana viidiyoo duraan mana dalagaa kiyyaatti viidiyoo akkan hojjenne namooti na beeka amma mootu mana dalagaa kiyyaa taa'eeti viidiyoo hojjedhe jechuudha maaliif waan yeroo qabaadhee gadi ba'ee akka nama kaanitti natti tolee akka barbaadetti illee man hojjetarrallee bawun dhaqqabachu duraanus guyyaa Jumaa bayaa ammoo guyyaa Jumaatuun baane jechuudha eega mustariyaa waan akkana tana yaani waa adda addaa waliin jenne booda social media kanarratti sila waan dhuunfa waliin jenne taate homaa rakkina viidiyoo isiniif waraabiif tokkoffaa duraa maali namoonni hedduun keessaa na barreessitan jechuudha maqaa isaaniitti illee dha'uun barbaadu barreeffama dhedheeraa sagalee dhedheeraa waan garagaraa kan hedduun kaayanii
akka komentii ilaalu osoo hin ta'in hedduu akkanatti aaranii jiran isaan natti himanii yaani wanni kun kanaaf akkana daleenii waan kana keessa sirritti wallahi nama tokko faa keessa itti ibsee jechuun nama dafee gartee na amanuu didee na tasgabbaa'u didee wallahi sirritti keessa itti ibsee gonguma osoo huma fedhellee ta'e wallahi isinitti aarree jirra zanni isinitti bannee jirra naan jedhanii mustarii har'a kun qabu na bira jirti nama mootuu kanarraa fagoo jiru khazanii natti bade tana buru rabbii waan fidu hin beekanii namni tokkichi akkanatti aaree namni tokkichi akka garaa fi keessatti zanni na qabatee taa'uu inuma hin barbaadu jechuudhaani warri na hordofu warri natti aartanii jirta warri natti zanni isin balleessee jiraattan dhiifama akkuma mustariyaan rabbiif jecha deemi ifama gaafadhu namni tokko akkasaan jettanii jirtan kun immoo ifama gaafatiin balleessan kan itti ilaalan jettanii jirtanii balleessan kan eenyu akka taate rabbuma tokkicha beekan kan mustariyaate hin jedhu afaan kiyya maaliif jechuun barbaadu balleessaa namaa kan namatti muru rabbi malee isaatu dhugaa jirtu beekaa rabbi malee ilmi namaa badii namatti muruu danda'u waan ta'eef sanii fi hin jedhu jechuudhaani waan hin jenneef illee qaba akkuma anaan isii rabbiif jecha afoon lillahi jedhanii ifama gaafadhu naan jettan san isinilleen rabbiif jecha isii yoo balleessitellee warri isitti hedduu zannii baddanillee warri natti hedduu zannii baddanillee rabbiif jecha akkuma rabbiif jecha jettan sanitti rabbiif jecha dhiifamanii godhaa afoon ilaaluun jedhaa isinii jecha barbaadaa addunyaa xiqqoo tanaa jecha namallee wal aarsinee zannii nama hedduu balleessinee jiraachuurraa dhiifama yoo walii goone bareeddoodha dogongora guddaa ta'e inni jiraan dogongora keessarratti hin fudhadhaa balleessaa guddaa qaba baddeesseetiin jira diliin tiyyaayyuun irra guddoodha ammaas dilii biraa tabiraatillee taa'ammalachuun danda'usaniifuu rabbiif jecha anaaf jecha son ta'e warri natti zanni badda rabbiif jecha dhiifama na godhaa waa hedduu natti dhaga'anii dhugaa dubbachuuf warra karaa keessatti na barreessin keessa seenaa adda takka diree himanii hedduu takkaan nagaddisiiftee hin boo'e garuu gisee hin boo'e namoonni natti dhiyaatu himaan kee waan kaluu jiruu fi waan wanni nama mararellee waan si mararuuf waan si gochisuuf bootta waan naan jedhanii fi yeroo waan takka wanna jedhu halaas hedduu takka natti dhaga'ame maaliif waan takka barnoota hedduu naa kennitee jirti viidiyoo tana baga gadhiisallee hin jedhaa bag maaliif gadhiisallee sheenaa garuu gisee ol bahee namni wal dubbatu waan rabbi sodaatan hin sanii namni rabbiin sodaanne waan jiru natti hin fakkaatu kana jedhee adda baasee himuu baatullee ilmi namaa kamuu rabbiin sodaataan immootu rabbi kiyyan sodaadhaa rabbiin akiraati yaa haa tolchu inshaa Allah haala amala kiyya rabbiin lallaalee niitii isinillee du'aa hinaa godhamee rabbiin si haa qajeelchuu rabbiin tiyyiseetillee si haa dhiisuu nutillee si dhiifne jirra garaa qulqullumnaan jedhaati du'aa hinaa godhaa isin jechuu fedha ammas diraama pirankii hin dalaginaan jettanii jirtan inshallah pirankii khalaas hin dalagu guutumaan guututti hin dalagu jeetini waada isin seenuu danda'u maaliif hin seelle pirankii ammaa akka dalagee jira viidiyoon isaa gadhiisu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله والله ربي وربي والله فرانكي كذا لقى فرانكي كمان فرانكي لما رحت الجدة سنوجو كذي يسري تياتو جرا سنيما فرانكي نوجد كنا قوتو مانقوتو جري وهذا سنين سنو مالي فيديو رر فرانكي نوجد قوتو مانقوتو جري كوادا سنين سنو تاتي بورا كتاسا فيديو فرانكي قديس مبلوان تيف سام وهذا سنو جرا فرانكي وجدتني دراما وجرنا جتني جرتني دراما نوجد أمشير نوجد ما في نوتي وجينا سوشيال نوتي وجينا سوشيال ميديا كنا رارف شاتي سندم نيرين فيديو إزي إن شاء الله سنت ونيو رفشة كنا سنتينكونو كنا بود الرفشة ينجرو إن شاء الله يعني مو مفاجأة دتك كاركاسيني كبا مفاجأة دتك كانت أنسي بي اسم كم تيساج إيوا ياده جروف مفوان نسوني إن شاء الله وانسانين ترى قديسا يوم نسوني اسم كم تيساج جرات اللي أكو مدران براتمي كمان تيرن نابرساني سنيفو injarjarina waan isin aarsu jiruuf gaa isin raafit of mufaaja isin qophisa jira mufaaja san video kana aanse isin gadhiisa achi boodan drama gadhiisa jechaadha inshallah rabbiin hunda keessan bira haa jiraatu haasa isinittiin dheeressu hanga video biraatti walitti deebinutti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh rahmata rabbii keessa jiraadha bakka jirtanitti